Ashama harka fuudhe dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture arras seenaa goota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Baaroo Tumsaa. Baaroon Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa naannoo Gimbii ganda Karkarroo jedhamu keessatti dhalate. Abbaa isaa obbo Tumsaa Silgaa fi harmee isaa aadde Nasiisee Ciraatoo jedhamu irratti dhalate. Abbaan isaa fi harmeen isaa walitti aansuun du'aan irraa ka adda bahan Baaroon obboloowwan lama Raaree fi Nagaasaa Tumsaa wajjin mana duwwaa keessatti hafe. Yeroo sana obboleewwan isaa obbo Guddinaa Tumsaa hojiidhaan magaalota Naqamtee keessa jiraachaa waan turaniif kophummaa obboleessaa jibbuudhaan dhaqanii bakka jiraatan magaalaa Naqamteetti isa fidan. Barnoota eegaluusaa. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaatti achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda barumsa sadarkaa olaanaa kolleejjii waldaa Makaana Yesuus Bishooftutti argamutti xumure. Itti aanuudhaanis Yuunivarsiitii Finfinneetti seenuudhaan barnoota faarmaasistii digirii jalqabaa bara 1966tti fudhate. Itti fufuudhaan otoo hin turin yuunivarsiitichumarraa seera digirii isaa jalqabaa fudhatee barattoota kutannoodhaan saba isaaniif qabsaa'aa turanis sadarkaa garagaraatti ijaaraa ture. Ijoollee Oromoo muummee barnoota adda addaa irratti ramadamtee akka biyya isheef hojjettu qabduttullee gurmeessaa ture. Bara 1964 hanga bara 1965tti waldaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Finfinnee irrattis pirezidaantii ta'uudhaan hojjete. Bara 1966 immoo waldaa waliigaltee Yuunivarsiitii Finfinnee irrattis barreessaa ta'uun hojjechaa ture. Qabsootti seenuusaa. Baroota kana keessatti barattoota Yuunivarsiitii wajjin mirga uummata Oromoo kabachiisuu irratti mari'atan. Wal'aansoo barattoonni Yuunivarsiitii jalqabe kun otoo hin turin ifatti ba'uudhaan namoota hedduu sochooseera. Baaroon itti fufuudhaanis namoota paarlamaa keessa hojjetan wajjin wal argee mari'achuun warra akka Maamoo Muzammir wajjin taa'uudhaan waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa keessattis mormii fiiwudaalizii baadiyyaa keessattis babal'isuun sochii mormii bara 1966 keessatti ture irratti haala mijeessee shoora olaanaa taphateera. Finfinnee fi magaalota kan biroo keessattis yaada lafti qotee bulaaf jedhu irratti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan bitaa warra nafxanyootaa akka gabaabbatu taasisaniiru. Gumaacha guddaa taasise irratti wal'aansa bara 1966 kan Onduula guddina waliin jedhu uume keessumaayuu naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama argateera. Fudhatama argachuu isaatiif sababni guddaan Baaroo Tumsaa ture. Baaroon goota humna dargaggootti ijaaruun sirna nafxanyootaa barbadeessuun kutatee ka'e. Bara 1966 barnoota isaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaa mindeeffamee hojjechuu jalqabe. Waajjira kana keessattis loogii dura tures ifa baasee jira. Sobdootaa fi warreen malaammaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Haalli Baaroo fi garee hojjettoota kanaa namoonni hin ta'iniif Baaroo hojii irraa ari'anii mindaa isaa irraa ari'atamuu cinatti akka shororkeessaa addaatti fudhatamee tureera. Haa ta'u malee dabni isarratti raawwate kun Baaroo wal'aansoo isaa akkaan cimsu isa taasise malee dugda duubatti isa hin deebifne. Yeroo mooraa mootummaa bara sanaa Oromoo irratti miidhaan dhoksaa waan taasisaniif akka sabni Oromoo walitti dhufanii mari'atan waan hin barbaadneef waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka cufamu taasisaniiru. Kun kan isaan gaddisiise Baaroon uummanni Oromoo bakka maaree akka hin dhaabbanneef waldaa dhaaba dhedheessaa jedhu uume. Mul'anni Baaroo keessa finiinaa ture sun boqonnaa waan isaaf hin laanneef
yoo isaan karaa tokkoon cufan inni ammoo karaa biraan mala dhahaa malee sodaachifamuuf mootummaa kanaaf goota hin jilbiiffanne ture. Faayidaaleen yeroo qabsoof bilisummaa Oromootiif jedhee dhabes oma takkattuu hin laakkomne. Baaroon Tumsaa bara 1964 Aadde Warqineesh Bultoo wajjin bultii ijaarate. Aadde Warqineesh Bultoo biyya Eertiraa keessattis dirqama loltummaa otoo jirtu bara 1982 loltoota amanamoo Mangistuu Hayilamaariyaamiin ajjeefamte. Aadde Warqineesh Bultoo obboleettii Jeneraal Damisee Bultoo yoo taatu abbaan ishii obbo Bultoon ejersoo immoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti miseensa turan. Jedha Baaroo Tumsaa Oromoota sadarkaa hojii adda addaa irra jiran irratti baay'inaan waan dhufaniif diina biratti sochii siyaasaatiif fudhatamuu isaa sodaachisaa ture. Barruu ammatti saba Oromootti hedduu biratti akka gaariitti dubbifamuu fi jaalatamu. The Oromo Voice Against Tyranny Documentary bara 1971 jedhamu gareen hojjettoota isaa wajjin namoota hedduu biratti akka gahu taasiseera. Barreeffamni kun gara Amaariffaattis hiikamee dubbifamuu kan ture. Kan inni barruu kanaan raabseefis waan waldaa Maccaaf Tuulamaa cufameefis Oromoota jajjabeessine qofa otoo hin taane dhiibbaa saba Oromoo irratti gahaa ture ibsuudha jedhan. Baaroon bara 1972 afaan Oromoo akka qubee Laatiniin barreeffamuuf Hayilee Fidaa wajjin qo'atee yeroodhaaf gara gaazexaa barrisaa qubee sabaatti akka maxxanfamu taasisaniiru. Garuu otoo hin turin mootummaan Dargii itti inaafuudhaan fuudhee ministeera beeksisa jala galche. Har'a gaazexaan barrisaa faayidaa siyaasaatiif jedhamee kan qophaa'u malee faayidaa eenyummaa saba Oromootiif jedhee miti. Baay'inaan waa'ee eenyummaa Oromoo irrattis kan hojjetaa ture miti. Maqaa kana qabatee gaazexaan bahaa jiru garuu ammayyuu biyya Oromiyaa keessa jira. Qubee afaan Oromoo har'a sabni Oromoo ittiin fayyadamu Baaroo Tumsaa fi Hayilee Fidaa fa'aatu bara lubbuun jiran qopheessan. Bara 1973 qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaa irra ga'uuf kaayyoon bal'aa buusuudhaan loltuu qaama qindoomina dhaabaa jechuun hundeessan. Kunis immoo turee dhaaba ABO jedhamutti jijjiirama. Bara 1974 dhaaba mootummaa Haayile Sillaaseef jaalalli isaa uummata irratti geessisaa turan qaamni qoratu hundaa'e. Kana keessattis Baaroon miseensa ta'ee akka hojjetu erga taasifamee booda namoota Oromoo hin ta'in rakkoo keessa galfamuuf tureera. Garuu rakkoo isaa Baaroo irratti qopheessan kun miseensuma Dargiitiin karaa irratti hafeera. Baaroon dhaabbata siyaasa bara sanaa hunda dhiisee dhaaba bara mootummaa Haayile Sillaasee cunqursan turan irra gahaa ture hundaa kan ofitti hammatu dhaaba wal'aansa saba bal'aa cunqursamtoota Itoophiyaa የኢትዮጵያ ጭቋኔዎች አብዮታዊታ jedhu hundeesse. Dhaabni kunis saba Oromootiif sabaaf sablammoota cunqurfamtoota biyya kanaa of keessatti hammata. Isaan booda Dargiin yeroo jabaachaa deemu of tuulummaa isaa dabalaa deemuudhaan dhaaba Emilaayidii jedhamu diigutti kaanaan Oromoo baay'een gara qabsootti seenuu calqaban. Du'a isaa bara 1974 hundaa'e. Bara Oromiyaa keessatti socho'aa kan ture ABO'n qabsaa'ota hedduu horachaa ture. Baaroonis qabsaa'ota kanatti seenuudhaan gara bahaatti deemuun gaggeessummaa hojjetaa otoo jiru bara 1971 irratti lubbuun isaa darbe yookaan duute. Baaroon umrii gabaabaa akka tasaa dhaaba ABO'tti fi uummata Oromoo akka malee naaseera miidhees jira. Dargaggeessi umrii 35tti ajjeefame kun bara hundumaa godaannisa hin dagamne
saba Oromoo irratti maxxansee jira. Akkaataan du'a isaa ilaalchisee saba Oromootiif odeeffannoon hin kennamne. Haa ta'u malee du'a Baaroo booda namoonni yeroo sana turan geggeessummaa irratti dandeettii dhaabaa qofa otoo hin taane ejjennoo dhaaba isaa irratti kan ka'e dhaaba isaatiifis ta'ee uummata isaatiif dadhabuudhaan osoo hin jenne uummata qaanessaa osoo hin jenne uummata biratti kaayyoo guddaa saba Oromootiifis kaayyoo guddaa nama qabu ture. Kaayyoon innii fi kan isaan fakkaatan itti wareegaman xiyyeeffannoo guddaa hin kennamneef barreessitoonni tokko tokko irratti immoo akka jedhanitti Baaroon kan ajjeesame loltuu woboo kan sammuun fayyaa hin qabne tokkotu ajjeese jedhamees haasayamaa ture. Garuu akkaataan du'a isaa ifatti amma waan beekame hin qabu. Seenaa akkaan garaa nama nyaatuu fi hedduu namatti toludha. Baaroo Tumsaa nama Oromoof jecha waa hunda dhabeedha. Qubee afaan Oromoo yeroo ammaa Oromoon ittiin waa hunda dalagaa jirtu kan namni lafa nuuf kaa'e yookaan nuuf barreesse yookaan nuuf kalaqe Baaroo Tumsaa fa'a turan. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. An kan isiniif dhiyeesse Areerii Kadiir.